Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Obboleettiin teenyatuun maqaan isii Hawwaa Jamaal jedhamti. Magaalaa Adaamaa ganda Matoo Samaaniyaa yookaan 880 keessa jiraatti. Akkuma nama kamuu jireenya isii fooyyeffachuuf jecha biyya tanaa baatee biyya Arabaa biyya Saudi Arabiyaa turtee achitti hojjetattee gara biyyaa deebite. Bultii ijaarrattee ilmoo bakka harkattetti Rabbiin dhibdee tanaan mokkoree haala amma agartan kanarra jirti. Kaansarii funyaanii itti dhufee funyaan isiitii fi ijji isii waliin maxxananii haala harkan kanaan dhibamaa jirti. Ilmoo ji'a jahaa qabdi. Mucaan tun takkaa harma luydee hin beeytu. Abbaan manaa isii waan qabu hunda gurguratee isii wajjiniin rakkachaa jira. Maatii fi firoottan isii hundi waan qaban itti fitatanii kunnoo ammaan tana dhibdee kanaan mana keessa ciisuu mudatte. Rabbii guddaadhaa ja'iitii namni muslima taate martinuu qarshii xiqqoo qabduun obboleettii teenya tana cinaa dhaabbadhuutii lubbuu isiitis baraarii lubbuu isii baraaruudhaan daa'imni tunillee lubbuun ni baraaramti waan ta'eef namoonni gargaartanis ta'ee kan hin gargaaran illeen Rabbiif jecha viidiyoo kana sheer godhii nama muslimaa kanneen addunyaarra jiru hunda biraan gahii akka namni gargaaru godhi. Yoonii fi kanneen namni gargaaru ta'e seefillee ajrii deema waan ta'eef namoonni maatii isii yookaan abbaa manaa isii qunnamuu feetan lakkoofsa bilbilaa asirratti agartan kanaan dawwaltanii fi dubbisuu ni dandeessan. Akkaawuntiin asirratti agartan kunis abbaa manaa isii Aruus Husseen Aadami. Rabbiin dhibdee kanaas fi maatii keetii fi firoottan keetirraa illee haa qabu. Bakka jirtanii du'aayii godhaa fi akkasuma atilleen qarshii takka qabaattus qarshii lama qabaattus xiqqoo dheetteen tuffatiniitii waan qabduun ergii obboleettii teenya tana lubbuu isii baraari. Rabbiin addunyaa fi akhiratti milkii walissiif haa qabu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.